Yadenimerga. I was a staff member of the Commercial Bank of Ethiopia, Alautu branch. I was a daughter, a woman, a human being. I lived in Sandafa. I had dreams. I had a future. I was killed on December 15, 2025. My only crime was this. I said no. I refused a man who tried to force me into marriage through threats and coercion. Maqaan ishee Yadenimerga jedhamti. Haadha ijoollee lamaati. Hojjettuu baankii daldalaa Itoophiyaa damee alaltuuti. Jireenya magaalaa keenya keessa jiraatti jedha poolisiin. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudde 6 bara 2018 halkan naannoo 3tti ajjeechaan irratti raawwatame. Ajjeechaa irratti raawwatame sanaan boodas reenfa ishee namni utuu hin kaasiin achuma buluudhaan bineensaan reenfi ishee akka nyaatamu taasifame. Magaalaa Sandaafaa bakkee Gomaaxaa jedhamutti halkan sa'aatii 3tti ajjeechaan kun irratti raawwatame. Aadde Yadenimerga maatii ishee fi dubartii ajjeefamte kana namni beeku BBCtti akka dubbatetti shakkamaan kun kanaan dura hanga bakka hojii isheetti deeme ishee doorsaa turuu maatii isheetti himattee turtes jira. Haa ta'u malee obboleessi ishee hangafti Hachaluhundesa garuu namni ishee doorsisuu jiraachuu maatiin ishee akka quba qabaniin beekanii. Nuti obbolaan hundi asuma jirraa waan ishee irra ga'e wanti dhageenye hin jiru jechuudhaan miira gaddaatiin dubbatu. Haadha ijoollee lamaa kan taate Aadde Yadenimerga bakka dhaloota ishee Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaatti hojjettuu misoomaa turte. Garuu konkolaachisaan dhaabbata ijaarsaa Sanshaayinn jedhamu tokko sossobee fudhatee akka gara Finfinneetti fidee fi ijoollee lama wajjin horataniin booda akka addabaan dubbataa obboleessi ishee Hachaluhundesa. Ijoollee ishee gargaaranii guddisuu dabalatee akka barattuu kan gargaaran obbo Hachaluhundesa isheenis cimtuu waan taateef erga akkaawuntiingii baratteen booda dorgomtee baankii daldala Itoophiyaatti hojii argachuu dandeesse jedhu. Isaan booda ijoollee ishee lamaan waliin Sandaafaa mana kireeffattee baankii keessa hojjechaa akka jireenya ishee geggeeffattu kan dubbatan obbo Hachaluhundesa jiila kanaan dura qabdurraa kan ka'e waan ishee irra ga'u hundumaa dhokfatte jechuudhaan gaabbiin dubbatu. Erga ajjeefamtee booda yakkamaan ajjeechaa ishee irratti raawwate kun eessa akka jiru hin baramin tureera. Namni ajjeechaa dubartii kanaan shakkame magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan jiraatuu fi maatii kan qabu akka ta'ee fi bakka dubartiin kun hojjettu ammoo akka kontiraaktaraatti piroojeektii waan qabuuf deddeebi'ee hojjeta jedhee namni itti dhiyeenyaan beeku kun. Shakkamaan kun yeroo baay'ee maaksii fi kifaayee yookaan manatsirii gurraacha godhatee akka deddeebi'uu fi yeroo konkolaataa seenu qofaa akka ofirraa fuudhulleen namoonni yeroo baay'ee isa argan akka himan dubbatu. Akkaataa yakki kun ittiin raawwatame irratti qorannoon poolisiin hanga ammaatti taasise akka mul'isutti miidhamtuun tunii fi shakkamaan obbo Tsaggaayee Aliifoo jedhamu hariiroo jaalalaa kan qaban yoo ta'u galgala sana hoteelatti nyaata ajajatanii nyaachuuf yeroo dhiqatanitti haati ijoollee lama Aadde Yadenimerga baqattee miliquuf akka yaalte ibsameera. Achiin booddee shakkamaan kunis konkolaataa isaa kaafachuun ishee hordofee erga qabeen booddee konkolaataa keessa gashuu fi rasaasaan rukutee ishee ajjeesuu fi konkolaataa dabalatee meeshaalee garaagaraa achumatti dhiisee deemuun himameera. Reenfi ishees ergaa achi bulee booddee halkan sana bineensaan nyaatamuu fi haftee reenfa ishee funaanamee maatiin awwaallachuun ibsameera. Haa ta'utii garuu gidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti yakka ajjeechaa Aadde Yadenimerga irratti kan raawwate obbo Tsaggaayee Aliifoo jedhamu kun to'annaa poolisii jala ooluun ibsamaa jira. Haa ta'utii oduun kun hammam dhugaadha kan jedhuuf odeeffannoowwan maddeen amanamoo fi poolisii irraa qindeeffannee ni qabna. Bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan sanduuqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa.
Ajjeechaa suukkanneessaa hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate Aadde Adaanech Kumsaa haadha ijoollee lama irratti raawwatameen booda namni gochaa kanaan shakkamee miliqee poolisiin barbaadamaa akka jiru ibsamee ture. Guyyoota muraasan darbe kana ammoo namni gocha kana raawwachuun shakkamee to'atameera oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo qoodamuun mul'ataa tureera. Ajajaan poolisii magaalaa Sandaafaa bakkee Koomaandar Ayyaalaa Ashinee shakkamaan kun to'atame kan jedhu oduu dogoggorsaa fi oduu sobaati jedhaniiru. Namoonni yaadumaa akkas jedhanii odeessu malee shakkamaa kana poolisiin ammayyuu hordoffii cimsee itti fufeeraa to'atame kan jedhu oduu sobaati jechuun ibsaniiru. Hawaasni nama ajjeechaa suukkanneessaa kana raawwachuun shakkame kana eeruu kennuun hordoffii poolisiin gochaa jiruuf akka tumsus gaafataniiru. Dubartiin ajjeefamtee Aadde Adaanech Kumsaa jedhamtu kun hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu yoo taatu jireenyaan magaalaa Sandaafaa bakkee jiraachaa turte jedha poolisiin. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an itti aanaa Koomaandar Nigaatuu Alamuu BBC'tti akka himanitti ajjeechaa suukkanneessaa kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee bara 2018 yakkamaan kun akka raawwate ibsaniiru. Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate Aadde Adaanech ijoollee ishee lamaan wajjin mana kireeffattee jireenyaanis magaaluma kana akka jiraattutu ibsame. Haa ta'u malee akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee bara 2018 halkan naannoo 3tti yakki ajjeechaa irratti raawwatame. Magaalaa Sandaafaa bakkee Gomaaxaa jedhamutti halkan keessaa sa'aatii 3tti ajjeechaan kun irratti raawwatame. Maatii ishee fi dubartii ajjeefamte kana namni beeku BBC'tti akka himetti shakkamaan kun kanaan dura hanga bakka hojii isheetti deemee ishee doorsisaa turuu fi maatii isheetti himattee akka turtes ni hima. Haa ta'u malee obboleessi ishee hangafaa Kaasahuun Kumsaa garuu namni ishee doorsisaa jiraachuu maatiin ishee waan beekan hin jiru jedheera. Nuti obbolaan hunduu asuma jirra waan ishee irra ga'e wanti dhageenye hin jiru jechuudhaan miira gaddaatiinis dubbateera. Haadha ijoollee lamaa kan taate Aadde Adaanech bakka dhaloota ishee Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti hojjettuu misoomaa turte. Garuu konkolaachisaan dhaabbata ijaarsaa Sanshaayin jedhamu tokko sossobee furate akka gara Finfinnee fidee fi ijoollee lama waliin godhataniin booda akka adda ba'an dubbataa obboleessi ishee hangafaa obbo Kaasahuun Kumsaa. Ijoollee ishee gargaaranii guddisuu dabalatee akka barattu kan gargaaran obbo Kaasahuun isheenis cimtuu waan taateef erga akkaawuntiingii baratteen booda dorgomtee baankii daldala Itoophiyaatti hojii argachuu dandeesse jedhaniiru. Isaan booda ijoollee ishee lama waliin Sandaafaa mana kireeffattee baankii keessa hojjechaa akka jireenya ishee gaggeeffattu kan dubbatan obbo Kaasahuun jiila duraan qabdu irraa kan ka'e waan ishee irra ga'e dhoffataa turte jechuun himaniiru. Aadde Adaanech gaafa ajjeefamtee Finfinnee oltee akka galte kan dubbatu obboleessi ishee hangafaa kun ijoollee isheetti galuuf osoo ariifachaa jirtu shakkamaan kun karaa irratti eegee waliin hoteela deemuu dhaga'u hima. Guyyaa gaafa ajjeefamtu sanaa Finfinnee naannoo Meeksikootti leenjii irraa baankii daldala Itoophiyaan kennamaa ture irra ooltee akka galuuf turte himaniiru. Galgaluma ajjeefamtu sanaa halkan keessaa sa'aatii 1 hanga 2 gidduutti namootatti bilbilaa turte jedha namni maatii ishee akka beeku dubbates. Walitti dhufeenya Adaanechii fi shakkamaa kanaa waliin qaban akka hin beeknee fi erga taateen kun raawwatamee booda ijoollee ishee ollaa hiriyoota ishee fi poolisii irraa odeeffataa jiraachuu kan hime obbo Kaasahuun hojii ishee hojjetachaa ijoollee ishee nagaan guddifachaa akka jirtu qofa akka beekan kaasu. Adaanechii fi shakkamaan kun duraan hariiroo jaalalaa qabaachuu isaanii wanti shakkitan jira jedhamanii kan gaafataman obboleessi ishee hangafaa kun waan barbaadeyyuu taanaan namni wal jaallatee gocha akkasii wal irratti hin raawwatu jedhaniiru. Ajjeefamuun ishee xiqqaatee bineensaaf laatamte jechuun gaddi isaan mudatee hadhaa ta'us dubbataa obbo Kaasahuun. Gochi akkasii nama osoo hin taane bineensiyyuu hin raawwatu, inni ajjeesee bineensaaf laate kun bineensa sanarra hin jiru jedha obboleessi Adaanech Kumsaa obbo Kaasahuun Kumsaa. Namni ajjeechaa dubartii kanaan shakkamee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan jiraatuu fi maatii kan qabu akka ta'e bakka dubartiin kun hojjettu ammoo akka kontiraakteraatti piroojeektii waan qabuuf deddeebi'ee hojjetaa jedhee namni itti dhiyeenyaan beeku kun. Shakkamaan kun yeroo baay'ee maaksii fi manatsirii gurraacha godhatee akka deddeebi'uu fi yeroo konkolaataa keessa seenu qofaa akka ofirraa fuudhullee namoonni yeroo baay'ee ijaan isaa argan ni dubbatu.
Akka namni kun jedhutti shakkamaan kun Adaanichiin sin fuudha jechuun irra deddeebi'ee doorsaa tureera jedhaniiru. Haadha ijoollee lamaa kan taate Adaanich garuu gaa'ela kanaan dura keessa turteenis jiila waan qabduuf kaayyoo ijoollee ishee guddifachuu malee gaa'ela biraa akka hin barbaanne dubbata namni itti dhiyeenyaan beeku kun. Akkaataa yakki kun irratti raawwatame irratti qorannoon poolisii hanga ammaatti taasise akka mul'isutti miidhamtuun tunii fi shakkamaan obbo Tsaggaayee Asaallifoo jedhamu hariiroo jaalalaa kan qaban yoo ta'u galgala sana hoteelatti nyaata ajajatanii nyaachuuf qophaa'uu ibsa. Haa ta'u malee Adaanich shakkamaa kanaa waliin hariiroo jaalalaa akka hin qabnee fi dirqamaan akka ishee doorsaa ture himaa namni maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate. Jarri kun lamaan galgala sana hoteelas yeroo san jedhamutti nyaata ajajatanii dhibdee isaan gidduu tureen miidhamtuun kun nyaata sanallee osoo hin nyaanne dhiistee baatee deemte. Ergasii shakkamaan kun konkolaataa kaafachuun duukaa erga bu'ee konkolaataa keessa seensiseen booda bakka Gomaaxaa jedhamuu fi magaalaa irraa bahee jiru kana geessuun shugguxiidhaan ajjeese jedhaniiru. Namni Adaanichiin beeku BBC'tti dubbates hoteelatti nama harka dhiqachuuf deemu fakkaattee yeroo isheen baqattu shakkamaan kun argee duukaa bu'es jedheera. Dubartii kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee deemuun gara magaalaa Alaltuutti akka miliqee fi konkolaataa fi shugguxiin yakki kun itti raawwatamee achuma magaalaa keessatti gatee miliquus ibsanii jiru. Konkolaataa fi meeshaan yakka kana ittiin raawwatee magaalaa Alaltuutti gatee miliqes jedhaniiru. Yakkichi konkolaataa kana keessatti akka raawwatame dhiigni fi shugguxiin konkolaaticha keessaa ragaadha jedha Koomaandar Nigaatuun. Shakkamaan kun dubartii ajjeefamte kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee waan deemeef reenfi miidhamtuu kana aluma bulee qaamni ishee bineensaan nyaatamus eeranii jiru. Eeruu hawaasa irraa dhufeen galgala sana namoonni naannoo sanaa dhukaasa naannichatti dhaga'uu fi konkolaataan bakkicha turtes kan to'atamte kanaan kan wal fakkaatu akka ta'e himan jedha poolisiin. Haftee reenfaa bineensaan nyaatame kanaan walitti qabuun qorannoodhaaf hospitaala Phaawulos erga geeffameen booda maatiin fudhatanii awwaalachuus himaniiru. Shakkamaan yakka kana raawwate konkolaataa fi meeshaa yakka kana ittiin raawwate gatuun gara bakka biraatti akka miliqee fi poolisiin hordofee seeratti dhiyeessuuf tattaaffii gochaa jiraachuunis himamee jira. Aadde Adaanich haati ijoollee lamaa fi hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee Alaltuu maatii guddaa barate keessaa kan dhalattee fi quxisuu maatii sanaa turte. Sirni awwaalchaa Adaanich Kumsaa bakka maatii fi firoonni argamanitti torban darbe keessa raawwatame. Guyyoota muraasaan dura miidiyaalee hawaasaa keessumaa feesbuukii irratti namoonni hordoftoota hedduu qaban obbo Tsaggaayee Asaallifoo namni jedhamu yakka ajjechaa aadde Adaanich irratti namni raawwate kun poolisiin to'atamuu maxxansaa turaniiru. Haa ta'uti poolisiin akka gabaasetti garuu namichi hojjettuu baankii ajjeesuun reenfa ishees bineensi akka nyaatu godheera jechuun shakkame kun hin to'atamin akka jiruu fi barbaadamaa akka jiru ibsee jira. Oduun maxxanfamaa ture kunis oduu sobaati jechuun beeksisee jira. Ajjeefamuu haadha ijoollee lamaa aadde Adaanichii fi hojjettuu baankichaatiin baankiin daldala Itoophiyaa gadda itti dhagahame baasee jira. Boordiin daayireektorootaa manaajimentii fi hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa du'a tasaa hojjettuu keenya aadde Adaanich Kumsaa mudateen gaddi guddaan nutti dhagahameera. Maatii ishee fi hiriyoottan ishee akkasumas waayillan isheef jajjabina guddaa hawwina jechuun ibsa gaddaa itti dhagahame baankiin daldala Itoophiyaa beeksisee jira. Maatii gaddi mudateef jajjabina guddaa hawwina akkasumas odeeffannoowwan maddi isaanii hin beekamnee fi amanamoo hin taane maxxansuu irraa gamanumaan of haa qusannu jechuu jaallanna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Saatutaan booda odeeffannoo wayitaawaa gara birootiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.